Harka fuunee attamooltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti itti gaafatamtuu dhaabbata dhimma baqattootaa addunyaa IOM hojii akka dhaaban taasisuu isaa gabaasni ajaansi Firaansi Pireesii ibseera. Akka gabaasitti jedhetti Mooriin Achieng hojii dhaabanii boqonnaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifame dhimma haala Tigraay keessa jiru wal qabatee aangaa'ota mootummoota gamtoomanii waan qeeqaniif jedhameera. Mooriin Achieng torban darbee gaaffii fi deebii nama Jeef Piirsi jedhamu nama dhimma Tigraay irratti mootummaa Itoophiyaa deeggaree waan hedduu barreessaa jiru wajjin taasifte keessatti aangaa'onni mootummoota gamtoomanii warreen TPLF'n deeggaran gara moggaatti na dhiibaa jiru jechuu isheetiif akka ta'e gabaasameera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa xumuraati isa jedhe nurratti baneera jechuudhaan qaamni adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamu kan mootummaa naannoo Tigraay jedhee of waamu ibseera. Akka ibsi qaama mootummaa naannoo Tigraay ofiin jedhu kana irraa ba'e jedhutti mootummaan Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa fi humnoottan biroo waliin ta'uudhaan adda hundarratti lola jalqabee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana lafootti dabalatee meeshaalee gurguddaa, taankota, xiyyaara waraanaa fi diroonii yookaan xiyyaara nama malee balali'u fayyadamuudhaan haleellaa taasisaa jira kan jedhe ibsi kun hidhattoonni isaa duulicha ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii ibsee hawaasni addunyaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhataa jiru kana akka balaaleffatu gaafateera. Ibsi mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'ee jedhame kun haleellaan kan irratti raawwatamaa jiru bakka kamitti akka ta'e ibsuu baatus dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa lolli xiyyaaraan deeggarame kun kan taasifamaa jiru bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Affaar ta'anii garuu to'annoo TPLF jala warreen jiran irratti akka ta'e maddi oduu Rooyiters gabaasee ture. Dhimma kanarratti deebii waliigalaa Rooyitariif kan kennan itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeera Itoophiyaa Biillaneesuyyuu mootummaan Itoophiyaa kutaa biyyattii kamiinuu keessatti lammiilee biyyattii haleellaa shororkeessummaa irraa ittisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Biillaneesuyyuu dabalanii mootummaan Itoophiyaa badiinsa hiwaati lubbuu namaatii fi qabeenyaa irratti geggeesseef deebii kennuu itti fufa jechuun isaanii Rooyitariin gabaasameera. Dhimma kanarratti VOA'n mootummaa federaalaa irraas ta'e mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise akka hin milkoofne gabaasni Iskindir Fireew ibseera. Barattoonni yuunivarsiitoota naannoo Tigraay keessa barumsa irra turanii sababa wal waraansaatiin kan barumsa isaanii addaan kutan mootummaan akka fala barbaaduu fi gaaffii dhiyeessaa jiru. Barattoonni barumsa isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'an kun maatii isaanii wajjiniin ta'uudhaan fuula ministeera barnootaa Itoophiyaatti hiriira bahanii komii isaanii dhiyeessuu yaalanis qaamni deebii kenneef akka hin turre gabaasni Kennedy Abaatee sagalee Ameerikaatiif erge ibseera. Barattuu waggaa 5ffaa yuunivarsiitii Addigiraat kan turte ittuu wal waraansi jiraachuu dhabaate barana akka eebbifamtu kan dubbatte shamarree Beetaleem Alamaayyoo jedhamtu carraa barumsa isaanii ilaalchisee mootummaan amma ammaatti fala laachuu dhabuun isaa akka ishee gaddisiise VOA'tti dubbatteetti. Barataa yuunivarsiitii Maqalee akka ture kan dubbate dargaggoon Andu'aalem Alamaayyoo gama isaatiin fala mootummaa waan eegaa jiruuf murtoo mataa isaa fudhachuu akka hin dandeenye VOA'tti himeera. Mootummaan Itoophiyaa himaammata haaraa baaseen kan diige ministeerri saayinsii fi barumsa olaanaa ji'a adoolessaa keessa ibsa kenneen naannoo Tigraay keessa yuunivarsiitii jiran 4 keessaa barattoota 10,000 ol ta'an baasuu isaa ibsee ji'a gayyaa keessa akka fala kennuuf ibsee turuun isaa in yaadatama. Yeroo ammaa ministeerichi diigamee dhimmi barumsa olaanaa gara ministeera barnootaatti deebi'eera. Dhimma barnootaa kana irratti deebii hangaa'ota ministeera barumsaa argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Somaaliyaa keessatti bobba'ee kan jiru humna naga eegdota Afrikaa isa Amisoom jedhamee beekamu humnoota mootummoota gamtoomanii waliin qindeessuudhaa fi gamtaan Afrikaa akka murteesse gabaasameera. Manni maree nageenyaa fi tikaa gamtaa Afrikaa yaada dhiyeesseen amajjii dhufuu jalqabee humni gamtaa Afrikaa humna mootummoota gamtoomanii wal makee akka hojjetu gaafateera. Karoorri gamtaa Afrikaa kun mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti fudhatama argachuu qaba. Mootummaan Somaaliyaa karoora kana akka hin fudhanne dursee ibsuudhaan gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa biyyattii keessa ture. Adeemsa keessatti dhimma nageenya biyyattii akka humnoota Somaaliyaatti dabarsu yaada dhiyeessaa turuunsaa gabaasameera. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Somaaliyaa fi gareewwan qooda qabeessa ta'anii wajjin akka marii taasisuu barbaadu dubbachaa jira.
Yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa 5 Itoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, Keeniyaa fi Jibuutii irraa kan hirmaatan naga eegdonni 19,000 Somaaliyaa keessa jiru. Gamtaan Afrikaa lakkoofsi biyyoottan Afrikaa qooda fudhachaa jiranii kunis akka dabalu fedhii akka qabu ibsaa jira. Akka yaada haaraa dhiyaate kanaan humni naga eegdota gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii 50 poolisoota, 35 loltoota, 15 immoo siviilota hirmaachisuu qabaa jedhameera. Yaadicha hojiirra oolchuudhaaf gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi mootummaan Somaaliyaa waliigalanii murteessuu akka qabanii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Gareen biyyoottan dureeyyii G20 jedhamanii beekamanuu dhimma Afgaanistaan irratti marii taasisuudhaaf guyyaa har'aa karaa toora masariitiitiin walgayii taa'anii jiru. Garee kana pireezidantummaadhaan hoogganaa kan jiran muummeen ministeeraa Xaaliyaanii Maariyoo Diraagii akka jedhanitti erga gareen Taalibaan hagayya 15 biyyattii qabatee asii Afgaanistaan yeroo ammaa gara rakkina namoomaatti deemaa jirti. Walgahii biyyoottan 20 kanarratti akkaataa shororkeessummaadhaan lolan akkaataa biyyattii keessaa fi alatti bilisaan socho'uun danda'amu akkasumas waa'een dubartootaa akka dursa argatanii ijoo marii ta'anii Maariyoo Diraagii ibsaniiru. Walgahii kanarratti Taalibaanii fi biyyoottan lixaa walitti fiduu irratti shoora kan taphatan biyyi Niizerlaand, Ispeen, Siingaaporii fi Kaataarii akka hirmaatan gabaasameera. Biyyoottan ollaa Afgaanistaan ta'an Paakistaanii fi Iraan walgahii kanarratti hin affeeramne. Akka maddiileen miidiyaa biyyattii jedhanitti pireezidaantiin Chaayinaas walgahii kanarratti qoodan fudhanne. Dhaabbileen addunyaa biroo kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, baankii addunyaa fi fandiin maallaqa addunyaa yookaan IMF walgahii kanarratti argamuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii. Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessaa hookkara ka'een godaantonni achi keessa turan miliquuf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni 6 ajjeefamuu jaarmayaan godaantotaa addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa tokko Liibiyaa eega seentee waggaa 5 ta'uu ka dubbattuuf daa'ima isheef abbaa warraa waliin hidhamtee ka jirtu haati tokko erga qabamtee guyyaa 7 ta'eera. Haala mana hidhaa sana keessaa akkas jechuun jaallanneef ibsan. Nyaata illee hin qabnu daa'imni illee nutti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo nama bilbila isiitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama ofirkaa qabdi. Anillee daa'ima ofirkaa qaba. Daa'ima nutti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasii immoo nagarre wanti uffatan hin jiru. Daa'imni haalan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa dhaabbatee siin dubbachuutti jiru. Maaliif siin qabanii? Ulaa rukutaniituma kottaan jedhaniituma makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kana waan sanaa wanti nu ga'e hin jiru. Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu? Hedduudha. Golfaa tokko keessa gara nama 400 olii nama 500 lakkaa'utti illee hin danda'anu bara. Kuma 3 yookaan waan akkasiin ta'a. Warri dubartii mucaamaa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu? Daa'imti keenya kun amma dubbachuu illee hin danda'an harkatti illee dhukkubsachuu jirti. Wanti jarri kutuutti jiran tokko illee hin jiru. Umrii isaa meeqa? Amata tokko. Wallaahi rabbiin sana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kanaa waan sanaa nuun hin jedhan ulaan nutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuuf jira. Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti isin kaa'an kun kan biyya eessaati? Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa hedduun jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaawiin keeziin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaan nu gargaarsa godhaaran tokko illee hin jiru. Abbaa warraa kee immoo isa jira? Naa waliin jiranis hidhame. Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii? Galmoofnee jirra. Mootummaatu dubbachuutti jira jedhanii waan takka illee nu gochuuf furmaata tokko illee nu hin laanne. Amma haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddeessu akka haadha tokkootti maayin? Daa'imni akkatti hidhamtee kan cinqachuutti jira. Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 hidhame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa 7 darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatame akkas jedhe. Mootummaan kun dhufeetiin
Afrikaa keessatti arguun barbaadu jedhe mantaqaa wayiitii jira gargaarishin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaaf sablammiin kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudanii walitti raranii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan dammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 oli kan jirru naan jedhaa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alatti naaf baqadhee jechuudha. Manumarra deemanii cal jedhanii qabanii? Manarra deemaniitu yoo ati fiitti dhukaasatti dhukaasu kan dhukaasaan du'e jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbee tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema gaafa jumaa torbeetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan yeroo karaarra baqatan san namoota ajjeesan jiranii isaan ammoo jaha gabaasanii ijoolleen ammoo warri mustashfaa keessa daldalagu tokko jiratti ijoolleen habashaa suudanii jiranii nu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jira jedhan informeeshinii yoo dhageettan. Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru? Poolisoota biyya kanaati warra milishiyaati jedhanu warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha. Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun? Bara 2019 gaafa dhuferraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN'n. Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime? Magaalaa Absaliim jedhamti. Kun dammoo Inzaaraa jedhama. Tiraapoolii keessa. Inni ijoolleen cabsitee baate dammoo Wadda Sha'aar jedhamti. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa. Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamuu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo Gergaaresh jedhamu keessaa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu. Akka kanaan lubbuun namaa darbuu akkaan gaddisiisaadha jedhan Sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana dooktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kiliinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa egaa argatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akka itti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaa kan Liibiyaa torban darbe godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira. Dargaggoo Shihaab Suleemaan barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 2ffaati. Fedhii waa kalaquu qaburraan kan ka'e hanga ammaatti bu'aalee kalaqoota adda addaa hanga 100tti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma garaaf oola jedhee yaade hojjechuusaa hime. Yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiheessinaa jedha Shihaab Suleemaan. Dhiheenya waa'ee muuxannoo hojii isaa kan gabaasaa keenya galmoo daawwititti himee ture akkanatti dhiyaata.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleemaan konkolaataa dhimma adda addaaf ooltu hojjetee sabatti kan beeksise. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenyaa kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi. Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduu meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhaas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa 7 ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma dammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjennedha. Inni lammaffaa immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo hard currency yookaan doolaaraa jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Yoo konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaaraa waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Kompoonantiin makiinaa isa hedduudha kan asirratti kanarraa kanan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Kan keetuma jechuudha. Diizaayin isaa akkamitti jette? Diizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha. Konkolaataa argamu margaa qabu kana konkolaataa warra kaan irraa maal adda isa godha? Tokkoffaa maqaan isaa todduma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba siibsuu isaa sarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf inni ta'a, bashannanaadhaafis inni ta'a, turizimiidhaafis inni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabatedha diizaayiniin isaa. Diizaayinii isaa qopheessuuf akkamitti fudhate? Diizaayinii isaa waggaa dheeraadhaatti fudhate. Hangana dheetti tilmaamuu illee hin danda'u. Baasiin isaa hoo danda'u? Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan maanufaakcharing ikwiipmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo 600,000tti fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoortiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaadnuuf namoonni pronaawnseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a wannoodhaan caraqaa kan saatarniidhaati. Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata. Konkolaataan kun jalqaba saampeeliidhaan diizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen riil poodaaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiiniidhaan wal qabatudha jechuudha. Akkuma isin jedhe injiinii konkolaataa biraarraa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf immoo injiinii ofii diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakchar goonee san finne biraandii kennan kan fayyadamu ta'a. Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baase as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha. Maqaan isaa waamuudhaaf nama konkolaataa kana kan daddafee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas piroodakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira gahuu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallatetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jiranii yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaarii yeroo hedduu magaalaa bashannanaati namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawunsi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatitti osoo daddafee nu bahee rakkoo hedduu nu furuu danda'a jedhanii abdiitti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammadee akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas piroodaakshiniidhaan seennee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Keessi inni kun akkuma argitan daashboordiidha. Inni kun smaart daashiidha. Asirra ispiidii ilaallaa muuziqaa taphachiisuu ni danda'a. Viidiyoodhaan garaagaraa inni kun haazaardiidha. Inni kun kan rooba ittiin dibata gaariidha. As moobaayila chaarjiidhaan itti gochuu danda'a. Konkolaataa kana qofaa miti Shihaab gosa 5tti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata. Kaataagorii 5 qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Sooftiweerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomotiiviidha. Makiinaa ammoo hojjedhe kana. Kalaqoota qabu kunneen keessaa 2 kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata. Amma dhaabbata sooftiweerii Airsoft Technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne sooftiweerota dhaabbatoota gurguraa nama 5dhaan hundeessine ani dhaabbata san itti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan wal qabatee rakkoo jiru kana solve godhu sooftiweer develop godhaa jiru. Sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu learning management systemidha. Akkuma beektu yoo sammanni barumsaa hin jiru ture sistemni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE office kan jedhamu ofiisiidhaan gargaaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa taa'anii kan biraa immoo suuqonni garaagaraallee waan hin jirreef onlaayin shooppingii pilaatfoomii diiveloop goonee hanga ammaa hojiirra jira. Express jedhama. Namni onlaayinii akka waa walirraa bitatu dhaabbileen garaagaraallee dhaabba sooftiweer onlaayin shooppingii sooftiweer diliivarii fuud diliivarii akka jedhu taaksii buuking kanneen nurraa bitachaa turan. Kana hundumaa jechuudha. Ture akkam ture hojiin isaa? Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira. Karaa fuulduraatti amma seektara 5 siidhee jira. Seektara 5 kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meediin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna. Rakkoon baqattummaaf namoomaa Afgaanistaan keessaa koonfiraansii waggaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana geggeeffame irratti falmii cimaa qiyyaafatetti kenname ture. Liisaa Shilaayintu Jeniivaarraa gabaasee jaallannee dhiyeessa. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippoo Giraandee akka jedhanitti marii torban tokkoof gaggeeffame kun yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumas gargaarsa hatattamaan akka barbaachisaa ta'etti haal duree tokko malee karaa jaarmiyoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu Afgaanistaan keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka dhaqqabu waliigaltee waliigalaa tolfamee jira jedhan. Kana gochuun ni danda'ama jedhanii garuu gargaarsi nyaataa dahannaa fi kanneen biroo barbaachisaa ta'an baatiin qorraaf cabbii ituun seeniin dura dhaqqabuu qaba ka jedhan Giraandeen Taalibaan hojii kana ittisuu yookaan duubatti harkisuu jedhan. Taalibaan egaa aangoo qabatee as sochii hawaasni Afgaanistaan gochaa jiru xiqqaachuusaa ibsanii caasaa hojii biyyattii keessaa tajaajila baankii fi diinagdee dabalatee tajaajilli waliigalaa akka hin kufneef hawaasni addunyaa gidduun seenu taanaan biyyattiin gara rakkoo gargaarsa dhala namaa guddaatti seenaa jirtii jedhan. It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before thanks to international. Kun akkaan rakkisaa ta'a sababiinsaas duraan tajaajila diinagdee Afgaanistaan keessaa harka caalaa galataa argatan malee deeggarsa addunyaan gaggeeffamaa ture jedhanii yeroo ammaa garuu cufamee kaan immoo hojii akka hin gaggeessine rarraafamee jira. Kanaaf gaaffiin jiru tajaajila adda addaa fi diinagdee biyyattii akkamiin hojiirra oolchuun danda'ama akkasumas rakkoo dhala namaa guddicha ittisuun danda'ama akka jedhu jedhan. Giraandeen akka jedhanitti dhimminni lammataa walga'ii kanarratti yaada hedduu hawate rakkoo Itoophiyaa keessaa ture jedhanii jiloonni walga'ii kanarratti hirmaatan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa gameeyyii biyya isaa keessaa baasuusaan yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan.
Kana malees siviilota miliyoona hedduu kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraniif gargaarsi dhaqqabu daangeffamuun akkasumas walitti bu'iinsi uumameen bulchiisa naannolee biyyattii gama kaabaa keessatti bal'achuusaan yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhan Giraandeen itti fufanis. And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating. Kanaaf iyyati dhiyaatu yeroo hundumaa tokkodha. Kan gatiin qabnee fi badii geessisu duula waraanaa dhiisaati gara mariif taa'utti deebi'aa ka jedhu. Kana qofatu gargaarsa dhala namaa dabalaa deemu hambisaa jedhaniiru. Uummata Tigraay keessaa miliyoona 5.2 kanneen ta'an yookaan harki 90 gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisa. Ilaalchi walga'ii kanaa irra hedduunsaa Afgaanistaanii fi Itiyoophiyaa irratti ta'us biyyoonni walga'ii kana irratti argaman waa'ee baqattoota kanneen biroo akka hin irraanfanne kan gaafatan Giraandeen baqattoonni kun kutaalee addunyaa hunda keessatti argamuu jedhan. Isaanis kanneen Eeshiyaa kibba bahaa keessa jiran kan Rohingyaa, kanneen kutaa Saahil kan Afrikaa dhiyaa keessaa, kanneen giddugaleessa bahaa Siiriyaa keessaa fi Ameerikaa waaltaa Venezuelaa keessaa ta'uu ibsanii jiru.